asis achi deemanii mari'achuun kun burjaajina uuma jara keenya. Dhaabichinis waan kanarratti usuu hin qabu. Ifa baasuu qaba jechuudha. Kanaaf teessuma amma asirratti garuu kana keessatti Baqqalaa Singarree hayyoota Oromooti Singarree garee warra Abroonitiidha jettu kana malee. Kuni qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa ni qaba hin qabu. Yogayyuu maaliif namarratti hirkachuun barbaachisa. Ani kanaaf dhaabichi gabbahee ejjennoo isaa ibsuu qabaa umaan jaa yeroon kiyyaas dhumatti natti fakkaata kanumaan jechuu barbaadani. Deeqa lama siyaaf. Tapha siyaasaatiin burjaajonni lammata akka dhufu hin dhufne. Deeqa lama siyaaf. Deeqa lama naafe tapha siyaasaadhaati. Okay. Tapha siyaasaatiin ganda Amaaraa bira dhaqanii mootummaa yeroo barbaanna hayyoota Oromootii wajjin as deebanii akka biraa haasa'u kuni hawaasa Oromoo keessaa fi qabsoo Oromoodhaa keessatti burjaajina uumuudha kana ifatti garra. Kana dhaabichi gabbee ibsuu qaba. Ni garree jechuudha yaada fedhii warra qabsoo karaa nagaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaatti amantii hin qaban. Yeroo kanatti nama waraana adda bilisummaa Oromoodhaatti ABO'dhaatti amantii hin qabne kanuma deebi'ee tapha siyaasaadhaa taphachuu barbaadu mootummaa kana jigsuu kan hin barbaanne Itoophiyaa gara biraatiin malatti dhawara barbaadu wajjin ta'anii mari'achuun ani barbaachisaa natti hin fakkaatu. Ajjannoo isaa dhaabni hawaasa Oromootiif ibsuu qaba. Kanumaan jechuu barbaadani. Galatooma. Galatooma. Abbaatii giirtaa? Gaariidha galatooma. Kanaafan sila jalqaba dubbadhe waan tokko sirriitti ilaaluun gaariidha. Waan deddeemamaa jiru achirraa yoo mata duree godhatan irratti haasa'an gaariidha nan jedheef kanaaf fayyaa ta'a. Maala baasuuf dhamaraasuudha Oromoon yeroo ammaa kun maalii fi wanti kun deddeebi'ee gaaffii Oromoo gidduutti uumaa deemsi jedhu kun namaaf hin galu. Waan kanaan dura waan Oromoo waan keessa darbee isa bara dheeraas bara dhiyoos hedduu qaba muuxannoo hedduu qaba. I think waan gaarii tokko jalqabanii turan yeroo darbee torban lamaa sadan dura geggeessitootii maqaa Oromoo dhaatanii sochiirra jiran kun. Inni kun utuu walitti qabamanii wal ga'anii isa dirreedhaan lolaa jirus isa magaalaa keessa jirus hundumtuu yaada tokkoon rakkina Oromoo kanatti furmaata godhe sila hawwii ilmaan Oromoo hundumaati hawwii nama hundumaati. Maal barbaadamu deddeemanii alagaa kanatti dhaqanii kan rigatanii yaadichi ifaa miti yaan ammayyuu naan galle sirriitti hin beeku waan isaa garuu akkan ilaalutti amalli waan bare tokko hin dhiisu. Oromoon dhugaa dubbachuuf yooma jinii wanti masaa teenye ilaalle humna namaa hedduu qaba Oromoon dinagdee hedduu qaba. Siyaasa isaa qajeelchanii Oromoon abbaa biyyaa ta'e akka itti gargaaramu dadhabuutu rakkina fide malee wantumti Oromoon dhabee hin jiru wantumti nama ollaadhaan nama ga'u. Yaada poozitiivii ta'e akkasii yaadanii walitti dhufanii hayyootii Oromoos namoota siyaasa hojjetanis daandii tokkorra hiriiranii rakkina saba kanaatti furmaata gochuu maaliif akka dadhabamee naan galu. Yeroo baay'ee deemaniitu waan gaarii tokko hojjennanii ka'anii dhaqanii mooraa jara kanaa keessatti immoo argamu. Qabsoo walii wajjin hiriiranii gochuun cubbuu hin qabu. Distaansii ofii eeggatanii walii wajjin socho'anii mootummaa biyya tokkorra jiru biyya sanarraa kaasuudhaa fi kun rakkina qaba jedhee yaaduun. Garuu siyaasa dhokataa ta'e bifa mul'ataan taaneen bu'aa maalii argachuudhaaf yookaan immoo maal gochuu deemuudhaaf akka waan ifan taane tokko deddeemsanii namaaf hin galu. Egaa mee gara fuulduraatti itti baasaa laallaa achi as deemaa jira waan ta'eef wanti isaan goggodhan kuni hin beennu. Ani karaa koo hin beeku tarii namni baay'eenis kana hin beeku. Yaada Hisqeel Juwaar kana keessa jiru. Inni nu kanaan dura waa isaanii beennu akkuma beeknutti ta'ee inni amma isaan silaa yeroo amma dhiyoo kana walitti dhufanii mooraa Oromoo jabeessina jedhan kun silaa yaada gaarii ta'e mul'ateetu jiru. As deebi'anii immoo gara biraatii wanti goggodhamaa jiru kun waan ifaan taane waan ta'eef kana jechuu hin dandeenyu garuu asuma achi yeroo yaada kenninu
mooraa Oromoon hundumtu iddoo tokkotti walitti deebi'ee haala gaariidhaaf wajjiniin walii galteedhaan qabsoo geggeessu yoo ta'e distaansii isaa eeggatee rakkina saba kanaatti furmaatatu godhee gaariidha jedhee yaada. Isa kaan immoo dubbachuudhaaf mee gara fuulduraatti inni ilaalla waan deemuudhaaf jiru kanumaan yaada kennuu barbaade. Galatoon gada araara. Miniti abbaatii tokko irraa hafe can I claim it? Sure. Don't worry about the minute. Minutes is the easiest thing you're gonna get. We need freedom. Go ahead. Ani yaada keessan hundarraahu different perspectiveidhaan qaba. Waa'ee abroonnatiitii fi waa'ee hayyoota kanaas misdiagnosis waan goone natti fakkaata. Kun ilaalchuma kiyya. Akkaan amma fakkeenyaa taa'ee ilaalutti jechuun. Warri abroonnatiidhaa wanni isaan itti amananii humni waraanaa biyyattii san keessatti ijaaramee jiru. Boru ganama gaafa dhufe akka gartee sirni dimokiraasii tokko uumamu karaa mijjeessinaa jechaa jiru. Yooma fakkeenyaa fi addi bilisummaa Oromoo ABO'n humnaan kan dhufu taateesi tarii gartee karaa sirna dimokiraasiitti ceehuu dhabuun ni mala. Yoommoo gartee kan biraa ta'eesi saniifuuhu fuula duraa biyyattii san keessatti waan silaa gartee mirga walqixxummaadha. Amma gaafuma isaan diskileemeruma isaan gartee public image irraa qabaniin dubbadhaan. Waa'ee isaanii keessa isaanii waan isaan haasan hin beeku keessa hin jiru. San akkasitti ilaala. Ani waa'ee warra abroonnatiitis waa'ee warra gartee hayyootaa kanaas signifikantii isaan hin argu. Yoo dhugaa na gaafatan ta'e. Abroonnatiin maaliif dhuftee warri gartee fakkeenyaa fi mariin hayyootaa kunoo maaliif dhufee? Amma gaa marii hayyootaa kanarratti abdii qabaachuudha keenyaatu mul'atee jira jechuudha. Somehow waan tokko waan irratti abdii ati qabaattee tarii gartee fuula tokkotti waan deebisanii jettee ati abdatte tokko hoggaani gartee bakka expectation keessa gaafa hanqatu gartee disappointmentiin dhufanatti fakkaata. Mee asirratti waan isin yaadachiisuu barbaade. At the end of the day abroonnatiifis marii hayyootaatiifis Sheekhanaa Husseeniifis Sayyid Abiyyoofis murtee isaan waraana bilisummaa Oromooti. Amaan tumiin jelaal akka yaada kiyyaatti is insignificant. Don't defend everything. Yeah, it's insignificant. Jarri kuni biyya faca'uuf deema. Biyya faca'uu deemu kana keessatti warri humnaan dhufe kun akka gartee sirna dimokiraasiidha itti deemu goonaadha. Gara biraatiin ammoo ummata irra akka haafnaadha. Warri fakkeenyaaf abroonnati waraana harkaan qabu. Warri hayyoota isin jettaniin kun waraana harkaan qabu. Jara kana hundaa akka isaan waliin dhufanii fi waan magartee qabsoon Oromoo turi hojjetteetu karaa bani na fakkaata. Jarri kuni ani akkan hubadhutti akka hubannaa kiyyaatti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gabbahee woomu hundarratti yookaan ibsa kennu taate akka jaarmayaatti jaarmanii hogguu san hiikkaa hin qabaatu. Addi bilisummaa Oromoo waan dhaabbatuuf namuu ni beekna akkasii mire. Istaandii jaarmayaatis ni beekna. Waan ta'eef jaarmayni gabbahee ibsa kennuu qabaa kan juu kanallee yoo irraa if qusan islaa gaarmanatti fakkaata. Wantoota bakka fakkeenyaaf gartee faannoodhaa wajjin haasofni godhamee jee miidiyaa irratti dubbatame sanfaa confusionii gartee akka uummata maali amaan waan si sardee jira.
You want to take 30 seconds? Hello? Well, you keep raising your hand, so do you want to allow me to finish or? Okay. Yaada kiyya nan darbinga. Hojii keenyaadhu. Kanaafuu amma fakkeenyaa fi Jooharis ta'e Isqeel Gabbisaatis ta'e doktorota walitti qabamu kana amma fakkeenyaaf walitti yaa'u kana hundi isiidhaatuuhu. To be quite honest with you guys, warri kun hundi isaatuuhu gara humniti nama mooheetu jara kana hunda delegate godha. Abroonnatis ji'i nama waa barate kana amma fakkeenya hayyoota jiru kanaas ji'i humna biyya san keessa jirtuutu lafarratti murteessaadha. Jarri kuni wanni isaan gartee murteessan tokkolleen hin jiru. An akka hiyyatti akka hubannaa hiyyatti. So kanaafi yoo dandahame dafnee waa balaaleffachuu kanarraa if qusachuun hedduu barbaachisa. Maaliifi jaarmayni hojii isaatti itti fufu jira. Wanti nuti akka Oromootti nurraa eeggamu hooma takkaa fi takka qofa. Stakeholderri yookaan ammoo gartee our main responsibility is not about Johar or Professor Isqeel Gabbisa or Professor Sheikhana Hussein or Professor Jamaica. It doesn't really matter. Wanti nuti gartee akka namaatti our concerns keenya kan inni ta'uu qabu. Biyyatti sun boru yoo facaate waan abroonnatiin godhuu fi waan gartee amma hayyoonni godhu osoo hin ta'in hayyoonni kun yoo walitti dhufanii waa godhan gaariidha silaa gaarii. Wanummaan dengada walitti dhufanii fi waan lafarra jiruuf malee silaa waan takkallee lafarra hin jiraanne warri kun walitti hin dhufu. Yoommoo warra fakkeenyaa humna qabaachuu baanne warri gartee akka fakkeenyaaf Isqeelis ta'e Jooharis ta'e boru rakkoo uumuu ni malanii. Yes. Ilmi obboleessi kee yookaan ilmi haati ta'e dhalte gaaf si faayidaa hin qabne siin fedhu yookaan haati ta'etu siin jaalattu. If you are not yookaan nama gartee waa jijjiiruu hin dandeenye yookaan taate to be quite ilma namaa biratti it is human nature, it is insignificant. Warri abroonnatii kun lafarratti wanti isaan dhiibbaa fidan tokkolleen hin jiru. Warri hayyootaatiis waraana bilisummaa humna wartee adda bilisummaa Oromoodhaa lafarraa qabuutu isaan kan hunda oofa. Nuti jabaannaan hojii jira. Including warra abroonnatiidha. Including Sheikhana Hussein. Sheikhana Hussein kana rabbumaa itti fede. So kanaafuu silaani gartee xiqqishoo waa'ee gartee hayyootaatis ta'e waan abroonnatii kana dilas guddaa akkasitti guddisuu baannee gaarii. Hawwiin hilma akka lakkalemee jaami warra Amaaraa kun hoggaarni mahimaa kana. It's free. So kanaafi yoo dandahame expectation keenya xiqqishoo gad buufnee nu akka Oromootti waan kana keessa hunda keessa kan hin fudhadhu maal ni beektaa? Nu warri gartee silaa Oromoo taanee jirru boru ganama wabiin uummata Oromoodhaatis ta'e iggitii uummata Oromoodhaatiif kan boru mureetis ta'e murteessu yookaan ammoo stakeholderii uummata Oromoo hireen uummata Oromoo kan harka jirtu rabbii fi waraana bilisummaa Oromoodhaa qofa. Nobody else. Yoo dandahame yoo miseensallee ta'uu baanne gaafa gartee waraana kanaaf waa barbaachisu waa godhuu dandeenya. If the answer is yes, we are in good condition. Otherwise, yoo gartee bakkuma hundaa teenye yeroo hunda uma expect goone waan dhufu hundarraa waa expect kan goonu taate xiqqishoo gartee rakkoo biraa keessaas galuu ni dandeenya natti fakkaata. Yoo xiqqishoo gartee temperature waa expect goonu kana gabbunne abroonnatiif warra hayyootaa kanaas yoo dhima gartee lash goone silaa gaariidha. Jeetumaa yaadaati maayikii isin deebise.